galatoomaa jaarsoliin eebbaa ulfaadhaa eebbi keessan haphee ta'e nutti haa qabatu jedha. Aanaa Gadaba Saasaatti ganda Buchootti abbaa isaa obbo Ibrahim Ahmadii fi addee Nafiisa Abdullaahi Harmee isaarraa bara 1977 dhalate. Yeroo umuriin isaa barnootaaf ga'u akkuma akaakayyuu isaa biratti quraana qara'aa mana amantii musliimaatti kan guddate, yeroo umuriin isaa barnootaaf ga'u kutaa 8tti barnoota idilee isaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Buchootti eegale. Madrasas walduukaa barataa hanga kutaa 8ffaatti achumatti xumure. Barnoota isaa sadarkaa lammaffaa mana barumsaa Hasaasaa hanga qophaa'inaatti xumuree jira. Turtii kana keessatti yeroo boqonnaa isaa akkuma ijoollee baadiyyaa kamiyyuu taphawwan garaagaraa taphachaa, horii tiksaa, koboota adda addaa funaanaa, qonnas qotaa, dhoqqees dhiitee mana firaa fi rakkataa fi mana amantaa hundumaa ijaaraa kan guddate barsiisaa Nuuraddiin Ibrahim guyyaa har'aa kana nu gidduu jira. Har'a immoo dhaloonni ana duuba ture hanga kiyya carraa barnootaa kan dhabee barnoota kanaaf immoo kitaabilee wabii ta'an dhabuu isaaniitiin lakki ani ilmi Oromoo namni barate kun barnoota koo cinaatti ilmaan Oromootiif bu'aa tokko yoon buuse jedhee kitaabota 6 ol barreessee qopheessee halkaniif guyyaa itti dhama'ee guyyaa har'aa kana eebbisiifachuudhaaf nu gidduutti argama. Barsiisaa Nuuraddiin Ibrahim gara kanatti as bahee keessummootaatiin baga nagaan dhuftan akka jedhuun gara natti affeera. Haamilee ho'aadhaan gara natti naasimadha. Tole hunda dura guyyaa har'aatiin waaqa nu gahee akkas geenyu fi sagantaa kanatti akka argamnu kan nu taasise galanni rabbiin badiniiti faaruu isaa gochuun barbaada. Itti aansee mootuyyuu hundi keessan iyyuu sagantaan namoota biraa hambise utuu isin hambisuu danda'u ofitti hambiftanii sagantaa kana caalchifattanii karaa garaagaraa irraa qaxxaamurtanii as biratti argamuu keessaniif hundaa ol guddaa galatoomaa waaqni galata isiniif haa deebi'u. Kanatti aansee mootuyyuu haalotaaf yoo carraanaaf waan heeyyamu ta'u taate immoo as dhaabaduu dubbatuun natti ulfaata. Sababni isaa immoo tokko nan gammadaa inni lammaffaa natti ulfaatu. Wanti natti ulfaatuuf akka carraa barsiisonni koo jireenya garaagaraa aanaa muka jal'aa asii jalqabanii sirreessan nagarratti argamu. Isaan afur dhaabadee dubbachuun immoo natti ulfaata. Gara biraatiin immoo gammachuu ta'ee kan natti mul'atu utuu isaan jiran immoo waan ifaa jenna. Abbaan yeroo baay'ee akka ilmi isarra wajjaa ta'u yaada. Utuu isaan jiran immoo tuyyuu waan isaan yeroo ofii qisaasessanii dhufanii bira dhaabatan arguu isaaniitiif immoo gammachuutu natti dhagahama waan ta'eef kanaaf isin illee otoo jirtan waan jiraataniif baga argitanii ijoolleen kiiloomeetira baay'ee qaxxaamurtanii aarsaa baay'ee kafaltanii dhuftanis baga nagaan dhuftan isiniin jechuu barbaada. Galatoomaa. Kanatti aansuudhaan ammoo keessummaan kabajaa guyyaa har'aa obbo Haydros Hassan Komishinii Sodaa Balaa Federaalaatti itti aanaa komishineraa kan ta'anii nu gidduutti argamu. Gara kanatti as bahanii dhimma barsiisaa Nuuraddiinii fi kitaaba isaa kanarratti waa xiqqoo akka nu dubbatan keessummaa koonaaf affeeri waan naa jedhee jiruu fi obbo Haydros Hassan kabajaa olaanaadhaan gara waltajjiitti naasimadha. Galatoomii እንግዲህ ውድ keessanu guyyaa har'aa kitaaba qubee harmee jedhu kan ilma kiyyaa fi barataa kiyyaan Nuuraddiin Ibrahim kan barreeffame eebba isaa irratti warra argamtan waltibbeessuuf ammoo akkuma beeksisaan keenya jedhee rakkoon hedduus nambisuu danda'u. Rakkoo kanatu dursaa haajaa kanatu dursaa hamil wal bira dhaabachuu waltibbeessuu kana qabatanii waan dhuftaniif anaa dhufuu baga nagaan dhuftanii isiniin jedhu. Itaansee barataa kiyya
Nuruddin Ibrahim sadarkaa kana geettee jiruu isaa irratti ilmi namaa waan buusuu qabu keessaa akka warra amantaatitti namni waan tokkoof uumamee jedha rabbiin gabbaruuf qofaa jedha. Rabbiin isaa qofa gabbaruuf uumamee jenna akka amantaatitti. Akka namaatitti ammoo ilmi namaa gaafa dachii kanarratti bu'ee hawaasa isaatii waan tokko buusee seenaa tokko buusee dabruu qaba. Wanna inni buusee dabru sanitu dhalootatti dabra. Hadda Nuruddin qubee kana yeroo barreessu kitaabii kana yeroo barreessu kaleessa Sheek Bakri Saaphaloo faati Asteer Gannoo faati Abbaa Gammachiis faati dhaloota kanatti aananii dhaloota itti aanuuf maal dabarsineeranii dabarsa isarra dhaabbatee jedha warra isaa irratti biqiletu qubee kanaaf ammoo waan nama gargaaraa afaan kennan aadaa kennan kamitti deemna waan jedhu kanarratti kaasee waan tokko umrii ijoollummaa isaa kanatti buuse. Fedhiin dubbisuu barattoota keenyaa dhawaata afaan keenyaan barraa'uun fedhiin dubbisuu barataa keenyaa dabalaa deema waan ta'eef hayyoonni keenya beektoonni keenya waan sammuu keessan keessa jiru waraqarra nuuf keessanii kitaabatti osoo nu geeddartanii jechuun barbaada. Akkuma walii galatti barattoonni keenyas kitaabni kun dhugumatti kitaaba nu fayyaduu sarraan kan ka'e biiroon barnoota Oromiyaa liivii dabraa ture sagantaa qabna. Adaamarraa ka'eetiin qaxxitaa sonkar tokkoon goriin as dhufe. Kitaaba lammii fayyadu ta'uu isaa waan hubanneef kitaabni guyyaa har'aan kanaa qophaa'e barattoota keenya dhugumatti jijjiira. Barattoonni Oromiyaadhaa hundumti keessanuu kitaaba kana dubbistanii irraa fayyadamuu qabdan. Kitaaba kana dubbisuun keessan beekumsa dabalachaa deemuun keessan barnoota keessan gabbifattanii ammas kitaaba ootaa fi dhalootaaf darbu isintu dabaree keessanitti qopheessa waan ta'eef kitaaba kanarraa waa baay'ee argattu. Kitaaba kana dubbisuudhaan kitaaba kanaan deeggaramuudhaan beekumsa keessan dabalachaa deemuu qabdu. Barattoota keenyaaf kan hin dhaamuu barbaadu isa kana jechuudha. Lammii barateetu waa falmata. Qubee baranneet if beeynee har'as geenye. Carraan har'aan kan arganne kun salphatti hin dhufu. Lammii barateetu waan ifii qabatee waan jiru jabeeffata waan ta'eef barnoon jijjiirama sammuuti, jijjiirama qabeenyaati, jijjiirama waa hundaati waan ta'eef barnoota irratti yoo kan cinnu taate waan harkarraa qabnus qindeeffannee qabannee kan fuuldura tarkaanfannu ta'a waan ta'eef dubbisnee dandeettii keenya cimsachuu qabna. Dandeettii dubbisaa nuti nu keessatti kufaa dhufaa jiru kan cimsannee daranti deemuu qabna. Gidduutti immoo walaloo gabaabduu tokko toora shanan tokko Amaanuel Waaqturaa Oromiyaa biyyi koo jedhu walaloo gabaabduu tokko kan dhiyeessu gara kanatti affeera. Amaanuel kaameraa kee gatii kottu. Amilee kennaa fedha. Galatooma. Oromiyaadha biyyi koo jedhama ture walaloo koo. Qofaa konatti tolu dhabni kee anaaf beelaa. Rakkoo kee arguun fedhu cabni kee anaaf eelaa. Atin boqotu taanaan anaara galfiin qabu. Na aarsa na guggubaa gaafa dhugaan kee dabu. Ati eessa yoonaan jedhan na gaafatan bakka koo dafeen achi ol qabaa ariifadhee harka koo. Sagalee koo guddiseen diinota walakkaatti ormummaa koo labsa iyyee qaba takkaatti. Dhugaa jirtuun dubbadhaa asii fi achi ka'ee biyyamma faarsan kana Oromoot asiin ga'ee. Abbaan feetii ol kaatee barbaadu gadaa teessu osoo nuti jiraannee biyyittiin har'an geessu. Muranis tasan badu ni lalisaam odaatu nuti sanyii leencaati kanaafis nu sodaatu. Ammas dabaleen jedha haa dhaga'amu iyyi koo jannata samii gadii Oromiyaadha biyyi koo. Galatooma. Yeroo baankiin hojii gamtaa Oromiyaa
sponsora gochuudhaan yoo xiqqaate kitaabonni kun muraasni akka maxxanfamanis keessummoonni kabajaa guyyaa har'aa obbo Haydrus Hassanii fi Aadde Magartuu Muhammad akkasumas barreessaa kitaabichaa kan ta'e barsiisaa fi barreessaa Nuuraddiin Ibrahim kitaabolee bakka kanaaf eebbaaf garanatti dhufan ja'an isaanii irratti mallattoo isaanii kaa'u. Mallattoon keessan vaalii waan qabuuf waan biraatti hin goona. Kitaaboleen eebbifaman kitaaboleen barsiisaa Nuuraddiin qubee harmee jedhaman jahan kunoo sadarkaa isaaniitiin sadarkaa keejiirraa sadarkaa gadi aanaarraa hanga sadarkaa barnoota sadarkaa lammaffaatti kitaaboleen wabii haala gaariidhaan qophaa'an guyyaa har'aa kana kunoo giddugala aadaa Oromoo Finfinneetti kunoo bifa kanaan eebbifamaa jiru. Haamileen keessan garuu baay'ee xiqqaatee jira. Yeroo tokko kunoo haamilee guddaadhaan eebba kitaabaa kana yerootti raawwannu ta'a. Keessummootaa fi barreessaa Nuuraddiin ulfaadhaa kabajamaan jedha. Gara iddoo teessoo isaaniitti nuuf deebisa. Kitaaba kana wanti adda godhu maali? Barreessaan kitaaba kana barsiisaadha. Barsiisaan kun namni mana isaa taa'ee akka barsiisu godhuuf kitaaba. Namni inni barreessu kun waan keejirra kitaabota biroo kitaaba namni armaan ta'uu isaa asoosama yoo jannee asoosama nama asoosama qofaatu isaa saayikooloojii barbaadee dubbisa. Kitaaba kana immoo namni baratu hundi kitaaba dubbisuu danda'u waan ta'eef akkanatu adda godha. Barnoota afaan Oromootiif keessumaa kophee afaan Oromoo dhaloota qopheessuu. Kitaaboleen kun akka maxxanfamanii fi sadarkaa kana gahan erga namni maxxanfatee fi erga namni guddate barreessaan kitaaba kana irratti mallatteessan sila obbo Haydrus waan ani mallatteesse silaa ta'uu fudhadhee jedhanii mallattoo keessanii yaada keessa galchuudhaan wanni nuti goonu kitaabolee kana caalbaasiidhaan nama narraa fudhatuun barbaada. Hanganaan hin fudhadha jedhee namni itti moggaasu yoo jiraate nan taa'immoo yeroo gabaabaadhaaf kitaabolee itti mallatteeffaman kana caalbaasiidhaan gurguruuf deemna. Mee meeqatti moggaaftu meeqa jettanii kutaa 9ffaa 12ffaan jira, 5 hanga 8tu jira, 1 hanga 4tu jira, gulantaa 9ffaatu jira, gulantaa 2ffaa, gulantaa 1ffaa kitaabolee 6 bifa bareedaa fi hawwataa ta'e kanaan qubee harmee, qubeen harmee, qubee kootii, qubee harmee kootii. Hajii maali 5,000 namni 5 mallatteessuu baatus aarii fuula hajii irraa arge garuu obbo Juneedi waan singalchuun se'u malatti. Akkuma ta'an gabayaa miti. Obbo Juneediin kitaabolee aarii fuula hajii irraa arge garuu obbo Juneedi waan singalchuun se'u malatti. Akkuma ta'an gabayaa miti. Obbo Juneediin kitaabolee
Achi galcha kitaaba moo gara hojii galcha? Akkasumatti ati biiroo barnootaa galuutu itti dhagahame. Biiroo barumsaa galee. Lakki maali amma aaruun isin danda'amala? Maal akkamitti qarshii 10,000 biiroo hagana qabu biiroo guddaa sanuu biiroo barnootaa sanuu biiroo jabaa kanaa gala maali anu nama dhuunfaadha fudheen gala jechuus hin danda'amu. Hin danda'amu. Ani yaaduman kaasee ammas yaaduma. Akkuma yaadattan kaasaa jira hammeenyatti na jalaan fudhatina. Kudhaniinis hin guutu. Dafaa guutaa fudhaa. Agora,